Mucuma kana akka gartee gaafa furmaatee inni kun jawaadeen fuudhu namni godhe. Mucaa kana. Fujjisa kana moo? Obboleettii tijaratti namni gartee akka furmaatee fuudhu jawaadee godhe mucaa kana jechuudha. Mucattiin san tijara deemee viidiyoo gartee sirraa itti mare sun akkamittuu ati namni kun xaaqaadhaan wanni sirraa dandeeti. Ni gartee qilleensa nu faalamee jiru kana. Baroo natti oowwee moo? Natti xaaqaa battee dubara teessisa ati hanqam namni viidiyoo sirraa maree viidiyoo gartee duraan furmaateen isumaan jaaladhaa hoo'ettee mucuma kana jaalatee turte jechuudha. Akkasitti jechuudha deebi'ee immoo booda birra wal nyaachisee jechuudha. Obboleettii akkasitti mana balleessa. Mana keessaa darbanii haariji gartee taqxee godhu jechuudha. Obboleettii jechuudha. Duuba si gaafa maa irratti isa wal loltanii eessarra wayii dhuftanii sababni gartee wal lola keessanii maal ta'uu danda'e? Maal mee'onni? Boo ani maalitti beeka iddoo takka jaalala jaaniiti isaa fi Hamzaa tokko ni beektaa? Hamzaa kun hayyee. Hamzaa boo isa wajjin deemu firii jaaniin tokko boo. Haaya firiidha. Hayyee odeessime. Isaan akkasitti mucayyoo tokko firiin jaalateeti. Saayimni xiyya tokko dhufe boo. Ani kun digirii sirraa hin fudhadheemi. Bakka maalee ni jiru. Jiraadhuu naan hin jenne. Jiraadhuu sin jee boo gara jiraadhuu sin jee. Sadiifuu tokko fidee doolaara 5,000 kanne. Mucayyoo tana. Na akkana jaalattu godhi firii akkan jaalannee je. Duraan manguddummaan dhaqee fireessine. Na yaammatee fireen. Boo jiraadha akkantu guddadhee mi wannu. Sun beekaman. Haa fuudheeti maallaqa nagayaan boo ceekurraa yaasite. Eegaanis sirraa hin baradhee mi haasoo keessa siitu qeeliin jira. Mee wanni ani kun kanaan fadhaamee ni beektaa. Sambarta malee hin jiraadhu wanni kun ni rakkataa. Ayi takka maallaqa dhabdeen beektu bara hanqaa jiraadhu sun jee maallaqa keessa gara galtee. Naati gaa'immaa himtiyoo. Maasha Allah. Hin qaanfatin. Si beektii ka? Na beektii. Tolchitee na beektii hoo? Beekaa? Ajaa'iba na beektii tolchitee. Egaa amma konkolaataan eegaa jira ila amma abdinatti hin dhufne mucayyoos qabbantii ajjeestee jirti hin beekne waan tureef inni konkolaataanatti immoo namaatu isa waa godhee moo hin beekne waan ta'e abdii hedduu takka ture anis mucayyoo tana namarraa eegaatiin jira hin beekne rakkoo xiqqoo jira fakkaata moo anuu dukkana tana keessaan taa'aa jira dhokadhaatiin jira gurbaa eegaa jirra waan kanaaf ture hin beekne obboleessa keenya ga'a abdii silaa nuti naggaadhe lanaaf inni nuyi mucayyoos isuma kan ergoo ni feeta? Hin feetu? Maali? Ummaatee furmaatee malee hoo? Furmaatee ijaanuun agartuuti hin yaadin. Furmaatee ijaanuun agartu ishiin cinqin. Ayboo ati maali eessa jirta? Eessa jirta? Maali dukkana tana keessa taa'eetiin si eegaa jiraate. Dukkana keessa kama teessin eedaboo lookashin si ergeetiin bakka kanatti dusin keessi godheeti ati. Makiinaa wadhina dheere? Konkolaataa maan erge? Kamadii waan beektooti. Hakkatu mee amma deemu. Amma yaanu. Amma yaanu. Akkam isaati konkolaataa mana taate? Konkolaataa si ta'ee miiqaabal bakka ati lookashina si ergeeti waan si darbee akkaan bakka kanatti daa sin keessi godhe. Ati arbaatiin isaa kamadii biyya biyya kanaan beekuu na jettooti. Dukkana ilmoon eegu jira fi? Ilmoon eegu jira. Aboo ilmoon maal eegu jirta boo lookashin si ergeeti waan si godheetiin jira. Taaskiin taatu wasafuu dadhabdeetii fi bikkattoo namni gurbaan ce'aa olee irratti maallaqa mi'aan kafalee gurbaa dhaban. Awooni asii ammaani mucayyoo amma namni na jala jira ni beektaa? Maaltu si jedhama? Gurbaa tokko na jala jira. Gurbaa maal? Gurbaan barnuti. Namni ban maqaa kee jedhaawatee bulaa jira biyya kana keessee baru. Na dhageenyaan tokkoon isaanii hirribaan koo ni beektameeti. Ati amma asii nu baasi amma guroo namni nu jala jira. Namni mee namaa miti abbummaan fedhee waa dhufu abbummaan fedhee. Qawween deemanii qawween bakka ona taati. Ndamsiisi amma. Ndamsiisi. Maal boo? Gee amma bakka mucayyoo sikka si sallam nu geessire. Nama kamtu hojjeta boo namni mee? Namni si dhabe? Ati amma ni yaasa kana ilmoo sallamachuu feetu? Odeemme nu odeemme. Nama sodaatu. Saabdi wayiin si gaafadda. Maal na gaafatte wooti? Boo ati taaksiin si erga jettee taaksii si natteessa? Taaskii yoo sitti hees aan taaskii si ergeetiin jira. Laala haa laffaati ilaanii ani kun nama laffee jiruumi. Ebe lappaatee jirta dhugaa lappaatee jirta lappaatee immoo guutaa seerbu qilleensa kun faalamee jira baddo. Duuba faalamu kan namni namatti himaame anuma cinatti seeqee akkamitti ati akkamitti dhufte cina maal eessa beekte waan hin harkaan. Ati abdii kana seenaa isaatii fi waan inni teessin beekte jechuudha. Bu'aan seenaa fi jinni hin beekan. Mucayyoo tanaan beekala mucayyoo tanaan. Dhageessa wanti. Bari si beekuu nu hin beeka. Nuti kun nama waan meeqa wajjin hojjechaa jiru.
Garuu haan waan namatti hojjennu gisee narratti hojjette sanii rifadhee bara fi mucinatti si arguu kanaatti qona ajaa'ibsiifin akkatti na dhawwu seen beektaa tokko. Wanta kaasimu. Qilleensa kunis faalamee jira ni beektami. Garuu ani wanni niin gartee taaskii siike ergeetiin kaniin jira kosiin jiru kana taaskiin mati jaaf qabadheetiin dhufe. Taaskii immoo halaala dhaabeetiin jechuudha. Achirraa gartee akka gartee hani gartee waan dubbii jiraa bannumaan nu jireera. Taaskiin halaala dhaabeetiin akkasitti si bira dhufu dandeenya jechuudha. Abdii jechuun kun nama gartee bineensi gaaraatu jechuudha. Maqaa raawwatee gartee gaaraatti jiraachaa ture ni beekta jechuudha. San sirriitti hin beekaa abdii. Namni sin beeknee gaaddidduu ta'e dhageenyaanuu ni bara. San ni beektaa mire? Sirriitti hin beeka. Garuu xiqqoo na ajaa'ibsiistee dhugaan anis xiqqoo namni na jala seeneeti iccitiin tun eessaa baatee hin beeku. La dhageessa wanta kan siima. Ati dhuga taaskii yoo sitti ergee amma ilaan qabanaa jeessan garuu lookechina bakka si ergeen jiru sana achi rogeeti jee taaskii kan simaa fi erga. Garuu ati immoo bikka gartee mucattiin san si jala deemee viidiyoo gartee sirraa itti mare sun akkamittuu ati namni kun xaaqaadhaan wanni sirraa dandeeti. Ni gartee qilleensa nu faalamee jiru kana. Baroo natti oowwee moo? Natti xaaqaa bantee dubanaa teessa ati hanqam namni viidiyoo sirraa maree viidiyoo gartee waan gartee qabatamaan namni si ol baasuuf deemu kana maati teessee achitti hafatee jiru. Hanqar namni dhufee lubbuu keessa qabuuti. Bo'aan maalittiin quba qabaan mucaa kana agartee mee tanaan duraas wallolla qabnaan beektaa. An eessaa mucaan kun na jala bu'ee xiqqoo na dibdeewu. Barnoonni ati baratte kun bara aksiidhaa miti beektaati. Sirri naa gala. Haasii galu barnoota bareedaadhaan duraan sinifannee jira. Barattee jirta waan ta'eef namni kun nama iccitii qabu ta'uu qaba jechuudha. Nama hunda biratti wanta kanaa seenee sin jechaa hin jiruan. San sirrii dhugaa. Mee ati sin jiru geessaa. Ati kun nama barnoota akka fudhatee jirta. Digirii nuu kan jira. Mucaa kana hoo ati eessaan hariiroo walitti dhufeenya qabdaa eessarra dhaabbattanii isa kana beekuu dandeesseeti. Ati immoo ni wallaaltee jechuudha. Mucaan nattamatee deema. Ati wallaalteetu mixiyyoon xiqqoon tun jechuudha. Yaana surna sureettee saba hidhatu bayyanattee jechuudha. Ati nama firra rafaa deemu moo kamsaati? Bo'aan miciyyoo narra heddummattee beektaa kaatiraanis narra jirti. Guyyaa meeqa miciyyoo tana eegumsa siitiin akka namni natti hin dhufne gara torbee lamoo akka namni arkine takkaafiin hojjedhe. Miciyyoon yeroo naan isii wajjin haasawee hoflu jiru anumaa isii taphachiisu jiru ni boochee turan. Ka'eetiin miciyyoo giseen laalu haateetuma kofaltu. Maali kofalti giseen jiru kun nasru hin jettu afaan dhaabdee. Miciyyoon. Okay. Duuba inni kun eessarra dhaabbatee isa maalummaa isaa malee beektan maali? Hin beekan. Isa beektu malee maalummaa mucaa sanii anaas sitti himuuta. Naatu si garsiisuutaa jechuudha dhibbatti mucaa isaa. Waan inni itti mucaan sun mucaa dhabin bira beektan miti. Hin beektu. Hin beektu ati waa'ee mucaan sun waan inni ta'e hin beektu ati. Anaatu sitti hima mucaa. Mucaan haagartee ati garuu waan hundi dubbannummaa tana mucaa dhageessaa. Isarraa ati immoo suma wajjin gartee. Waan siimame duraan dursine isa kana mudhii kutuu qabdu. Mee dhageessaa. Waan hundi dubbadhee maa ta'e jechuudha. Dhiiga danfaa ittiin kaasu. Amma hedduu waan guddootu jira boddoo. Isin jidduu. Eenyu jidduu. Mucuma kana akka gartee gaafa furmaatee inni kun jawaadeen fuudhu namni godhe. Mucaa kana. Fujjisa kana moo? Obboleettii jiratti namni gartee akka furmaatee fuudhu jawaadee godhe mucaa kana jechuudha. Mucaan beektaa hin beektu seenaasaa. Ati hirmaa ol malee garaa namaa kana hin beektu jechuudha. An guyyaa takkatti waan namni ta'e takka garaa kan nama beeka jechuudha. Hayyoo. Jawaadeen gaafas maal qabaateeti? Maaliin qabaateeti qabeenya furmaatee fuudhu dandeenye jechuudha. Qabeenya obboleettii yaabata meeqarra dareedeeni akkasitti mucaan kun wasaaxaa ta'ee jidduu dhaabbatee obboleettii inni darbu godhee jechuudha. Tiyyuma ifi bu'uun qabne tana. Dhageessaa mire duraan furmaateen isumaan jaaladhaa hoo'ettee mujuma kana jaallatee turte jechuudha. Akkasitti jechuudha deebi'ee immoo booda barra wal nyaachisee jechuudha. Obboleettii akkasitti mana keessaa darbanii haariji gartee taqxee godhu jechuudha. Obboleettii jechuudha. Duuba nama gaarii maaf godhe mucaan kun? Nama gaarii. Warri isaa fi warri wajjin deemu hundinuu nuti kana hamaa nu godhanii fi gaariif godhanii nuti yoo tanaas miidhanii. Amma dhageessaa. Ati nama isa erge waan isa duuba jira kana hunda beektu mucaa. Ambaruu barbaadaa. Digis. Dhagaa gartee bishaan keessa ni beektan? Sirriitti. Ganaa dirqama. Hokku takka gartee dhagaan bishaan keessaa quufa hokku takka illee. Gubbaa bishaan gad deebi'e gubbaa sana numa adda ta'u baddu kajalaa ol dhuyi. Mucaan sanuma jechuudha. Hayyoo rakkoo akkam. Nama gartee gocha akkasii hojjetaa ture. Seenaan isaa jechuudha. Bara amma takka mataa irraan si tuqe malee waan gartee halkan kanaa miti kitaaba guutuu irraa galmeessee dhaboo mucaa. Kanaanaatu tarkaanfii irra siif fudhadhaa kana. Tarkaanfiidha. Kunoo kana mudhii kunnaa mudhii keessattuu isa faamoo. Ati immoo waneen si gaafadhu. Maa irratti isa wal loltanii eessarra wayii dhuftanii sababni gartee wal lola keessanii maal ta'uu dandeenya? Maal mee wanni?
Boo ani maaltti beekaa iddoo takka jaalala jaaniiti isaa fi Hamzaa tokko ni beektaa? Hamza kun hayyee. Hamza boo isa wajjin deemu firii jaaniin tokko boo. Haa firiidha. Hayyee odeessime. Isaan akkasitti mucayyoo tokko firiin jaalateeti. Saayimni xiyya tokko dhufe boo. Ani kun digirii sirraa hin fudhadheemi. Bakka maalee ni jiru. Jiraadhuu naan hin jenne. Jiraadhuu sin jee boo gara jiraadhuu sin jee. Saniifuu tokko fidee doolaara 5,000 kanne. Mucayyoo tana. Na akkana jaalattu godhi firii akkan jaalannee je. Duraan manguddummaan dhaqee fireessine. Na yaammatee fireen. Boo jiraadha akkanti guddadhee mi wannu. Sun beekaman. Haa fuudheeti maallaqa nagayaan boo ceekurraa yaasite. Hayyee. Akkasitti kaanii na qabanii wajjin wal lollee xiqqoo mucayyoonis firii tumtee inninis xiqqoo keessatti waa tuttuqame san booda na ganan. Isaan kun? Anaa quban qabne duubaan dhufanii xiqqoo nama na tumsiisanii barbaadeetti na beelaarraa isaa ba'ee duraanuu dhiigni kiyya isa barbaadaa jira ana dhiisi. Inni bikka jiraachaa jirus hin beektooti. Hin beeku. Naa beeka godee inni gartee irraa ergamees nama isa duuba jiru zammaan takka takkatti hin baqaasiif himuu danda'a jechuudha. Halaas garaa alaatu isaan hunda qaxaaqaxaame siif. Isaan hunda qaxaaqatu hin isaan hunda takka takka qabneeti walii funyaan isaanii lafa riineeti jechuudha. Nama isaan duuba jiru hunda hotti dhaal. Hoo qabnee jechuudha. Lafa isaan riineeti isin sigarsiifna abbadhu mijaanuti. Halaas amma. Garuu nuti muummiin teenya alhamdulillahi arraan tana jechuudha. Ati gammachuun guddootanii asirraa arkadha jechuudha. Waata gartee duraan na ati gartee ka dhiiraa waliin guutannee teenyisan jechuudha. Ilmoon eessuma tooftana bakka isaatti as baattee na agarsiisu sanaaf jechuudha. Gartee waan duraan gartee si waata seenee miti dabalatti hin baqaasiif kannaa jeetiin murteessee jira jechuudha. Eega gartee xiqqoon tun dhufte guddoonis sana booda dhufte namni gartee waan xiqqoo harka irratti yaa rabbi yaa alhamdulillah jeeti. Taanis gammachuu taati yaadini. Taan gammachuun tanumaa hotteen beechuun laal. Dhageessaa intala hangafaa akka gartee fuudha jechuudha. Xiqqoonis haftuunis booda dhufti badhu. Nakiti bantu harabana ta'a. Amma karaa keenyatti haa deebinu. Eegaanis irraa hin bardeemi haasoo keessa siitu qeediin jira. Mee kaawwanni ani kun kanaan fadhaamanii ni beektaa. Sambarta malee hin jiraatu wani kun ni dhageessa. Ayi takka maallaqa dhabdeen beektu bara hanqaa jiraatu hin jee maallaqa keessa gara galtee jirti. Naagale. Arrammoo gaa addunyaan bar harka irratti miti. Video harma malee singarsi. Abba kun namchi yoo fidee dhufee barbaadaa ta'e taate. Waan isin dadhabdan. Na dhageeffadhu gaa. Hayyee. Na dhageeffadhu. Hayyee. Ati ni qabdaa telefoona. Telefoona ittiin si dabarsa. Meeqa. Akkaawwantii ta'e natti as kan ni naas si dabarsa. Boru gana marii isaa. Laa hin fadhu akkaawwantii. Akkamitti. Kaashiin hin jiraadha boo. Laa akkaawwantii isaa waraabessa hamaan booda barbaadi. Ani amma agartee mi kaashiin qabdu jechuudha. Bara kaashiidhaa miti. Waa hunda barsiifis kan nuyi hin danda'a. Garuu wal amantiin xiyyaa fi harka ta'uun qabdu. Ati maal harka irraan qabu waan ta'eef. Ati maal na barsiiste? Harka irraan qabu man. Ati dura wanni ati na barsiiste. Hin dareessu. Nin darbeessa. Akkaawwantii biraa qabaattees. Nan erganne yoo gartee risaalaan boru gana maami yoo daqiiqaa tokko keessa buubaatte ana suuratti jedhatiin ana gaafata jechuudha. Sin gaafa dhufu waan. Dhageessa. Maal hin beektaa? Wanni ati dura nu barsiiste sarara keessatti nu hunda naman amanini. Akkasuma kosii. Abbuma fadhe unaa unamanii naannoo jettee nu barsiistaa turte. Akkasimi an akkaawuntii sittiin erga. Ani dhageessa. Naman amanii naa jechuun nama gartee nan amanii naa jechuun miti godhan. Nama biraan amanii naa namni kun gartee nuti iccitiidhaa walii hin qabna. Iccitee akka gartee namni hin beeknee fi nama tokkollee nama hin jambalee akka gartee nan amanneef isin hin barsiifne badhaan. Beekaa barsiisaa kiyyaa fi nama barsiisuu kusadde malee silaamchii yoo ta'e sittuu kan dhageessa. Ani immoo waa hundaa'uu haala gosaala siifin kan nammataa kiyya gubbeerte jechuudha. Asiifin erga miiseejidha. Ambooda siifin erga akkaawuntii gabaabdu. Akkaawuntii haaree qabaatu taphee na erga jechuudha. Amma addunyaan xawwata jirti. Yoo gartee akka feetatee tan siifin fida maallaqa ta'e. Gabaabdu. Sittiin fida. Guddoo biyya harkannaa jechuudha. Maallaqa waan biraa hin seenneen guddoodhaan si fidan. Bootanaa miti hanga fe'uunii fida. Eessuma ta'uuf tan bara akka gabbeessaniiti jechuudha. Ilmaan sadii irraa bara gurbaan. Boqotuu haatee. Ilmaan sadii irraa bara obboleetti yabaatee obboleetti amma deemtee Fikir isin jirtu immoo wanti baddu waa hundaa jechuudha. Agaraa garumatti haa qabannu guyyaan gartee isin as baateeti waliin gartee hambisanii nu dhufaati. Arra alhamdulillah eessuma qonna bira. Nuti gaa'imma himti yoo. Masha Allah. Eessuma bira gamee himti yoo. Hin qaanfatin. Nola. Qotti waan bira eessuma fayyaa. Nola. Si beektii isa? Na beektii. Tolchitee na beektii yoo. Beekaa? Ajaa'iba na beektii tolchitee.